Egaa barnoota kanaan dura darbe keessatti baay'een keessan akkuma beektan karaa ittiin online irratti qarshii hojjechuu dandeessan keessaa takka live stream isin barsiisee jira. Egaa viidiyoo karaa baankiitiin akkaataa ittiin baafachuu dandeessan egaa YouTube'n remove na yala godheetiin jira. Baay'een keessan ni beektanii community guidelines strike jechuudhaan na yala balleessiitii jira. Nama baay'eetu daawwate yeroodhaan vaariyaali kan ta'edha. So isinis video sana argachuu barbaadan deebiseetiin YouTube channel kan koo isa lammaffaadha. Muy online irratti isiniif fe'eetiin jira. Achirra seenaatii ilaaladha. Karaa baankii biyya keenyaatiin takka live stream irratti kan hojjetan dollar hojjetan akkamiin baafachuu akka dandeessan isiniif hojjedheetiin jira. So dollar 8 baafachuu dandeessanii new income dollar 8 isiniif kenna haarawaa yeroo dhuftan jechuudha. Karaa kan kootiin galmooftanii yoo dhuftan akkuma asirratti agartan ID kanaa fi akkanumallee karaa username kan kootiitiin jechuudha. Akkanumallee linkii kan kootii yoo fayyadamtan. Har'a immoo kan isiniif qabadhee dhufe dollar 8 ni baafadhe yeroo jettan dhiirariiwwan isiniif fidutu jira. Akkanumallee dollar 20 illee ni baafadhe yeroo jettan jechuun biini 200 jechuudha. Akkanumallee dollar 50 yookaan biini 500 ni baafadhe yeroo jettan dhiirariiwwan isiniif fidutu jira. So dhiirariiwwan kunniin maal fakkaata? Akkamitti dhiirarii kanneen hambisneeti yookaan immoo karaa sirrii ta'een karaa nigdi baankiitiin, baankii daldalaatiin, karaa teelebirriitiin, karaa waashiitiin, karaa oromiyaa baankiitiin, baankiiwwan biyya keenyatti argaman keessa baankota baay'eetu achirra argama. Egaa baankii biyya keenyaatiin kan kafaluudha application kun. Takka live ka jedhamu kun jechuudha. So application kana irratti warroonni hojjechuu barbaadan egaa karaa adda addaatiin video isiniif maxxansee jira. Paartii tokkoffaa, paartii lammaffaa YouTube channel kan koo irratti ni argama. Garuu paartii sadaffaadha karaa baankiitiin akkamiin baafachuu akka dandeessan kan jedhu video san na jala balleessee jira waan ta'eef YouTube channel kan koo lammaffaa irratti isiniif galmeessee jira. Muy online jechuudhaan search godhaa akkanumallee linkiin isaa description jala jira. Har'a immoo karaa baankiitii yeroo baafattan yookaan immoo dollar 8 yookaan biini 80 ni baafadha yeroo jettan dhiirarii isin qunnamutu jira. Yookaan dollar 8 kana yeroo baafattan wanta isin gaafatutu jira. Wanta san furmaata akkamitti kennuufii dandeessan kan jiru isiniin dhaqaba. Akkanumallee karaa ittiin takka live irraa keessattuu warroonni dhiiraa karaa ittiin doolaara walitti sassaabachuu dandeessan. Warroonni dubartootaallee karaa ittiin doolaara walitti sassaabachuu dandeessan. Baay'een keessan takka livein akka Pooppoodhaa, Naayikiidhaa kanaa miti. So karaan inni hojjetu karaa adda ta'edha. Value mataa ofii qaba. So karaa addaatiin doolaara kan walitti sassaabachuu dandeessan. Sistemoonni doolaara walitti sassaabachuu ni dandeessan maal fakkaata kan jedhu guutuu isaa viidiyoo irratti ni ilaalla. Egaa dhaggeeffattoota koo akkuma kanaan dura isiniif ibsaatiin ture warroonni online irratti hojii online hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa akkanumallee username telegramii kanaan fayyadamuu dandeessan. Hojiiwwan online warroonni groupiidhaan wajjin hojjechuu barbaadan immoo telegram irratti illee akkanumallee whatsapp irratti groupii create gooneetiin jirra. Kan hojii online qofa namoonni hojjechuu barbaadan irratti hirmaattan yaada keessanis ergaa keessanis nutis ergaa achirra isiniif kennee yaada ittiin wal jijjiiruu dandeenya. Karaa telegramaatiin username asirratti argamu kanaan akkanumallee karaa whatsappiitiin username asirratti argamu kanaan direct seenuu dandeessan. Warroonni immoo keessaan naqunnamuu dandeessanis lakkoofsa bilbilaa kan asirratti argama. Akkanumallee telegram irratti illee naqunnamuu dandeessan. Karaa whatsappiitiin, karaa emailtiin, karaa hundaan naqunnamuu dandeessan. Takka live dhaggeeffattoota koo doolaara baay'eetu irraa hojjetamaa jira. Ani kuma 80 irraa baasee jira doolaara 8 isinitti agarsiisee jira. Akkanumallee 200 irraa baasee jira doolaara 20 jechuudha. Viidiyoo san garuu YouTube'n remove na yala godhee seera cabsiteetiin jirtanaan jedhanii community guidelines strike natti erganiitiin jiran. Egaa saniif YouTube channel kan koo isa lammaffaa irratti isiniif fedhe. Egaa har'a kan dhufeef waan baay'ee kan isiniif ibsuu barbaadu maalidha? Wantoota lamaadha. Takka live irraa akkamitti doolaara baay'ee hojjechuu dandeessan warroonni dhiiraatis warroonni dubartootaas. Akkanumallee dabalataan hojiiwwan online warroonni hojjechuu barbaadan ammaan booda sistema jijjiirreetiin jira. Egaa kanaan dura waa'ee P2P yookaan immoo gabayaa cryptocurrency ittiin walii daldaltan, walii bittan, walirraa bittan, walirraa gurgurtan. Karaa itti doolaara illee yoo qabaattan ittiin gurgurachuu dandeessan jedhee viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo san direct copyright strike lan jechuudhaan torbee kana keessan jalaa balleessi. Ammas isa kanas torbee lammaffaadha. Hojiiwwan online kanneen ammaan booda YouTube channel lamatu jira. YouTube channel kan koo tokkoffaa Muy online. Inni lammaffaadha immoo Soofumar Academy. Inni baay'ee keessan beektan immoo Soofumar Appidha. Asirratti ergaawwan adda addaa isiniif dabarsaa viidiyoo gaggabaabduu isiniif waraabaa guutuu waa'ee ibsa applicationota adda addaa kan irra kaa'u YouTube channel kanneen lamaan irratti sirriitti na hordofaa. Asirratti immoo ibsa bal'aa karaa ittiin hojjechuu dandeessan, steepiiwwan jiran, sistemoota ittiin hojjechuu dandeessan hunda isiniif create godhee isiniif ibsa jechuudha. So har'as viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe maalidha? Ergaawwan lama of keessaa qabdi. Tokkoffaa takka live stream irratti warroonni doolaara baay'ee hojjechuu barbaadan akkanumallee doolaara tokkoyyuu hin kennu soba hojiin online kun hin jiru warroota jettanii an by the way isiniif nan gadda
Sababni isaa maalidha isintti fakkaata? Teknooloojii ammaa keenyatti bilbila harkaa qabdanii viidiyoo namaa ilaalaa ooltanii feemasoota adda addaa ilaalaa ooltanii iskrool gochaatiin ooltanii tiiktookiin ilaaltan yuutuubiin ilaaltan. Tiiktookii fi yuutuubiin viidiyoon isin ilaaltan kan maaliiti? Deebii kana qofa naa deebisaa. Kan maaliiti? Kan hojii onlaayiniiti. Namoonni akka kiyya kontentii kireetaroota ta'an ittiin hojjetanii warroonni diraamaa danda'an diraamaa irratti, warroonni immoo namoota feemas gochuu barbaadan yookaan immoo namoota kakaasuudhaan karaa adda addaatti kontentii adda addaatiin hojjechuu danda'an dandeettii isaanii irratti hundaa'uudhaan viidiyoo adda addaa kireet godhan kan kolfaa ta'uu danda'a, kan baacuu ta'uu danda'a, kan ergaawwan adda addaa of keessaa qaban ta'uu danda'a, kanneen gallakkeessanii hojii onlaayinii hojjechaa jiran. Isa kanaan maal jettan? Isaan sirraa maal argachaatiin jiran? Biizinas argachaa jiran. Maaliif? Karaa tiiktookiitiin viidiyoo namaa ilaaltaa, kolfa namaa ilaaltaa, baacoo ilaaltaa, waa'ee sabummaadhaa, waa'ee arrabsoodhaa ni ilaaltaa. Dhiyoo kana ni beektan baay'een keessan haadhafaa ta'edhaniitiin daabboo haadhafaa ta'u maal wanta jedhutu jira. Wanta karaa kana ni ilaaltaa. Kontentii kireetoroota akkasitti hojjetan kanaaf isin immoo galii galchaa jirtan. Garuu hojiin onlaayinii ni jira yoo isin hin jenne isiniif immoo hin amantan. Kan appilikeeshinaan hojjetan kunniin immoo akkamitti hojjetu? Viidiyoo itti aantu keessatti viidiyoo takka isiniif waraaba. Hojiiwwan onlaayinii akkanatti hojjetan kunniin karaa maaliitiin hojjetu? Akkamiirraa hojjechuu dandeessan? Kan jedhu hojiiwwan keessattuu appilikeeshinaatiin laayivii irra taa'uudhaan hojjetan kunniin maal fakkaatu kan jedhu viidiyoo isiniif hojjedha. Kanaarraa gabaabinumatti ergaawwan lama isinii dhaqabeetiin jira. Tokkoffaa karaa ittiin taakkaa laayivii irratti doolaara baay'ee hojjechuu dandeessan viidiyoo guutuu. Viidiyoon sun naannoo daqiiqaa 27 kan ta'udha. Waa'ee taakkaa laayivii istiriimiidha kan ibsitudha. YouTube chaanaalii kan koo isa lammaffaadha. Muuyee onlaayinii irratti isiniif gallakkisee jira. Achirra seenaa daawwadhaa. Sababni isaas viidiyoo san fideetiin asirratti yoo kan gallakkisu ta'e namoonni baay'een illee YouTube chaanaalii kana riippoortii gochaatiin jiranii akkanumallee inaaffaa baay'eetu jira. Namni beekamtii yoo argatte yoo ati karaa sirriirra jiraatte inaaffaa baay'eetu dhufa. Inaaffaa baay'eewwan dhufaatiin jiranii dabalataan immoo seera yuutuubiidhaan illee wantoota cabsuu danda'aniin appilikeeshina kana asirratti barsiisuun hin danda'amu. YouTube chaanaalii kun guddaadha. Sabskiraayibara 110 ol kan qabudha. Naannoo waggaa 6 ol kanarratti hojjenneedha. Baay'een keessan ni beektanii. Akkanumallee wantoota akkanaa kanneen koomitii gaayidlaayinsii istiraayikii alla banatti erge torbee kana keessa qofa jechuudha. So seera isaa waan cabsee fi so kanaaf guutuu viidiyoo taakkaa laayivii istiriim irratti baafachuun maal fakkaata? Yoo isiniif bahuu dide fakkeenyaaf doolaarri 8 yookaan immoo 800 yoo isiniif bahuu dide maal gochuu qabdan kan jedhu ibsa guutuu qaba. Doolaara isiniif baafachuudhaaf immoo maal gochuu qabdanii karaa teeleetiin baafachuu dandeessan, teeleebirrii jechuudha. Karaa nigdi baankiitiin baankiiwwan adda addaatiin baafachuu dandeessanii isteepii isaa kan koorratti isin agarsiisaatiin viidiyoo sana kan isiniif waraabe viidiyoo sana achirra dhiqaatii daawwadhaa. Garuu wanti isiniif ibsuu barbaadu maalidha? Warroonni hojii onlaayinii hojjechuu barbaadan nu wajjin hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirratti argamu. Akkanumallee yuuzarneemii teelegiraamaa kanaan kontaaktii godhaatii. Telegram grupiitu jira. Chaanala telegiraamaa jechuudha. Join godhaa. Muuyee onlaayinii kan jedhu jechuudha. Waa'ee onlaayinii qofa kan irratti barsiisudha. Asirratti argaatiin jirtanii isa qofa dhiqaatii join godhaa. Maaliif? Ergaawwan adda addaa isinis achirra kaawwachuu dandeessanii yaada wal jijjiiruu dandeenya. Wantoota adda addaa anillee achirratti isiniif galakkisaa. Viidiyoowwan seerri yuutuubiidhaa hin eeyyamu gaggabaaboo kan ta'an achirratti isiniif galakkisaa. Ergasii immoo gaafii keessanirraa ka'uudhaan viidiyoo gaggabaaboo achirratti isiniif maxxansuu danda'a. Kanaaf karaa waasaappiitiin akkanumallee karaa teelegiraamaatiin na hordofuu ni dandeessanii. Guruppii mataa isaa chaanala mataa isaa baneefii jira waan ta'eef so ergaawwan kanneen lamaan isiniin dhaqqabuudhaaf kan dhufe jechuudha. Hojiiwwan onlaayinii garagaraatu dhufaatiin jira. Amma immoo taakkaa laayivii istiriimii kan fakkaatu appilikeeshinii biraa dhufee jira. Appilikeeshina san viidiyoo itti aantu keessatti isiniif waraabaa inshaallah yeroo biraa taate warroonni hojjechuu barbaadan nu wajjin hojjechuu ni dandeessan. Asirratti ergaawwan tokko isiniin dhaqabeetiin haa xumuru. Warroonni hojiin onlaayinii sobaadha jettaniitiin amantan sammuu keessan amansiiftan gonkumaa YouTube chaanaalii kan koo hin daawwatinaa. Kana riikoomandi isiniif godha. An asirratti hojiiwwan onlaayinii baay'ee namootaaf kireet godhee kennee jira. Hojiiwwan baay'ee namootaaf uumee jira. Yuutuubaroota gurguddoo irraa ka'ee warroota biroodkaastii ciccimaa qaban irraa kaasee warroota yuutuubii irratti hojjetan namoota baay'ee galmaan geennee gara addunyaa onlaayinii taate kan addunyaa kiriptookaaransii taate kan addunyaa dijitaala taate kanatti namoota baay'ee finneetiin jira. Namoota baay'ee yuutuubiin isaanii yeroo rakkoo keessa seenu rakkoo adda addaa rakkoo adsansiidhaa rakkoo yuutuubii keessa seenu namoota baay'ee qarqaarree deeggarsa cimaa taasifneetiin jira. Kafaltii muraasa ta'een namoota immoo kafaltiilee qarshii hin qabnu kan jedhan kan baay'ee rakkina cimaa qabanis namoota baay'ee akkanuma noormaalii sirreessinee fi kennineetiin jirra. Kun of ibsuudhaaf osoo hin taane ani hojii kan kooti. YouTubii biyya keenya keessatti waa'ee onlaayinii kana waa'ee hojii YouTubiidhaa kanatti namni kamiyyuu nan barsiifne onlaayinii irratti taa'eetiin baradhe. Egaa hawwii kan koos waa'ee
waa'ee hojii online kana hojjechuudha teknooloojiidhaan wal baruudha fedhii kan gosu waan tureef hojii kana qabadhe jechuudha. So gabaabinumatti warroonni akkasitti yaadan gonkumaa gara mana keenyaatti hin dhufinaadha. Bakki baay'een jira waan ta'eef achirra seenaatii daawwadhaa isin jechuu barbaada. Warroonni wajjin hojjechuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbilaa kan koos isiniif kaa'ee jira. Dhufaa nu gaafadhaadha wajjin hojjennaa garee cimaadhaa kan ta'e WhatsAppidhaa fi Telegram irratti biildi gochuu barbaadna. Hojiiwwan online kunniin gamtaadhaan hojjetaman waan ta'eef nu faana jiraadhaan ergaa kan koo kanarraati. Kanarraa asirratti umureetiin jira. Warroonni takka laayiviidhaan kan wal qabate akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan irraa kaasee karaa ittiin baafachuu dandeessan wanta hundayyuu bal'aa kan ibsu YouTube channel kan koo Muyyee Online irra seenaatii viidiyoon gallakkifamaa achirra seenaatii daawwadhaadha. Warroonni immoo hojii online barbaadan kontaaktiin gochuun dagatanaa. Kanarraa asirratti umuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaan naa turaa isin jecha warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa jiraadha.